Dooktarii Caalaa Beettaa nama daa'immalee hin duune waa'ee keenyatu beekaa KEC. Hordoftoota Gumii Raayyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaadha. Gumii Raayyaa irratti odeeffannoon barbaachisoo fi gorsoonni garaagaraa barattoota giddu galeessa kan godhatan darbaa turanii dhiyeessan ture jechuudha. Barattoonni keenyas viidiyoo Gumii Raayyaa kana irratti darbaa jiru. Hordofaa akka jiran, sheer godhaa, laayik godhaa akka jiran abdiin qaba. Har'a immoo bifa addaadhaan mata duree gabaabduu tokko waan ergaa gaarii ta'e dabarsitu isinii qabadhee dhiyaadheera. Barataa qofa otoo hin ta'in nama hundumaa giddu galeessa kan godhatedha waan ta'eef hundumti keessan hordofaa barumsas irraa gadhaa isiniin jedha. Mata dureen waan isinii qabadhee dhiyaadhe kanaa kan inni jedhu egaa akkuma beektanii yeroo garaagaraatti namoonni baay'een dhimma namaa keessa galuudhaan waa'ee keenyatu beekaa, dhimma keenyatu beekaa, si caalaan beekaa dhimma namaa keessa galu. Akka abbaa sana caalaattis dhimma nama sanaa beekanitti abbaan sun amma isaanii akka hin beeknetti yaaduu yeroo garaagaraa waan akkasii kana hin argina hin dhageenya. Dhimma kanarraa barumsa akka argannuuf dhimma kana ilaalchisee barumsa akka argannuuf irraas akka sirrannuuf fakkeenyi isinii fudhadhee dhiyaadhe tokko jira. Maal jedhaa? Waa'ee keenyatu beekaa KEC yookaan immoo dhimma keenyatu sii beekaa KEC jedha. Kana ilaalchisee fakkeenya ani yeroo ta'e tokko miidiyaa utuun dhaggeeffadhu dhaga'e tokkoon isinitti himaa. Innis biyyoota lama gidduutti lolli geggeeffamaa ture, wal waraansi geggeeffamaa ture. Akkuma Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti har'a geggeeffamaa jiru jechuudha. Gareen neersotaa dooktarii tokkoon hoogganaman waraansa kana gidduu seenuudhaan warra du'an awwaalaa, warra madaa'an wal'aanaa turan. Akkan oduu isaa fakkeenya kana dhagayetti jechuudha. Utuma warra madaa'an wal'aananii, utuma warra du'an awwaalanii wal waraansichi cimaa dhufee hedduu sodaachisaa ta'aa dhufee yeroo kana dookteriin neersota kana hoogganu sodaate keessaa bahuu barbaade lola kana gidduudhaa bahee deemuu barbaade. Neersota walitti qabee waamee maal jedhaani asii kaasee hanga achitti kufanii warri jiran hundumti isaanii du'aniiru waan ta'eef fuudhaatii awwaalaa jedhee ajaja dabarsee fi ofii lola sana gidduudhaa bahee adeeme. Neersonni sunis ajaja isaaniif kenname fudhachuudhaan warra kufanii jiran warra du'an fuudhanii utuma awwaalanii isa tokko bira ga'u. Inni kun garuu kufee jira madaa'ee malee hin duune. Fuudhanii awwaaluuf gaafa jedhanii ani nama madaa'e malee hin duune nan awwaalinaa jedhan. Maal jedhanii deebisan jettanii yaaddu? Waan nama kolfisiisu yookaanis waan nama ajaa'ibudha deebii isaan isaaf deebisan. Dookteriin duuteetta jedhee ati dookterii Caalaa Beettaa callisii jedhani. Kan abbaarra beeku budaadha jedhama. Yeroo baay'ee egaa namoonni anatu si caalaa beekaa, anatu waa'ee kee beekaa jedhu haala kana wajjin waan wal fakkaatuuf fakkeenya kana isinii dhiyeesse. Kanarraa barumsa argachuudhaan dhimma namaa keessaa abbaa sana caalaa akka waa beektanitti galuu utuu dhiisnee gaariidha isiniin jedha. Kanarraa barumsa argattu jedheen abdadhaa. Gumii Raayyaatuuf odeeffannoo barbaachisoo ta'anii isinii dhiyeessuu isaatti fufaa. Odeeffannoon isinii dhiyaatu asirratti nama hundumaa kan giddu galeessa godhatee dhimma garaagaraa irratti odeeffannoo isin laachuu keenya ittuma fufna. Isinis laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatinaa. Kun yuutuubii Gumii Raayyaati. Galatooma.